beekee jennaan ani hojii maatiitumaan hojjetaan ture. Tidaarattis garansanu masiddatiin nu qabatte waggaa 15 kaastee ishii amma kino umuriin keenya ishii waggaa 29 deemna yoome ishii kan nuti uffee jennee arrafannu ishiidha dhugaa waaqa dadhabaachi rakkoo bakka maariyaamin በጣም እየደከመኝ ነው ነው የሆነ ሰው እኮ የሚያስደስተው ያሰበ ነገር ሲሳካ ነው በቃ የሆነ ያሰበ ነገር እየተሳካ ሲሄድ ደስ ይላል ግን አሁን መረረኝ ማርያምን የኢትዮጵያ ችግር መስማት በጣም ነው የሰለቸኝ በቃ ዋጋ ነው የሚያስከፍሏችሁ እግዚአብሔርን እኔ በጣም ደከመኝ ሰለቸኝ ሰዎቹ ራሱ ያስጠሉኝ ነው አሁን ዋቃ ጀሪት ወለነ ጅብሲሱ ጅራ ነው ማን ጎኔ እኮ ጀሪ ዱጋ ዋቃ ብቻ እና ላውበት ድንገረ Otora kor Ethiopia keessa dhaga'uu baadhee dhugaa waaqayyo nagaa argadhee jira jechuun baqa rakkoo Ethiopia keessa baqa beetelee baqa nama tokko lama ta'e ko gammachiistanii jiraattu isinii gale ijoollee biyya arabaa dhugaa waaqa ofuma keenya sila namni nu boo sinjiru yoo fayyaa qabaannee waa qabaannee galleena ala namni nu jaallatu sinjiru sila oo galle kana booda galle jennee yoo yaanne sookin dhukkubsanneeti yookiin immoo yookiin duuneetiin beekamu garuu nama azansiisa garuu dhugaa waaqa osoo guyyaa gaafa tokko nama dhukkubii keenya nu dhukkubeellee namni nu gaafatin otoo uf jennee arrafannee guyyaa gaafa tokko tadessatnee garaarraa dhugaadhaan hin kolfin jechuun namarraa dhalannee qobaatafne dukkana keessatti tafne dhiitee bariitee bakka tamasaasai sira tamasaasai beet tamasaasai namni ko guyyaa tokko iddoo tokko bichaa yoo oole jechuudha guyyaa tokkotti iddoo tokko bichaa yoo oole ko of እዚህ ቦታ ሰለቸኝ jedhee tokko deema beektanii miti nama dabbaru iddoo tokko taa'uun jedha ko nuti garuu kichini kana keessa sinigala kichini kana keessa waggaa 5 otoo nama argin Oto ilmoon argin oto haadha abbaa obboleessa argin waggaa kana kishini kana keessa jechuudha hojii kinishini beektu yoo ta'e jechuudha na namni Itoophiyaa jiru maaliif kana hubatu maaliif kaayyoo obboleetti isaanii yookiin immoo kaayyoo haadha manaa isaanii yookiin immoo kaayyoo intala isaanii maaliif galmaan ga'uu yaadanu maaliif rakkina xixiqqoo bichaa odeessu dhugaa waaqaa jechuun nuufis mee nama nu yaadu dhabne dhugaa rabbi nuti nama dhabne malee ko qarshii bichaa miti ishi zim jennee humna keenyatti taphatu taanaan isaanis hojjetamanii hojjennee isaan jijjiiruu dandeenya ofii keenya jijjiiramne kamtuu dhumatti baqa jinni kamtuutti jechuudha waan dhaabbataan qabnetti ko humna keenyas fin'ee yeroo keenyas fin'ee umurii keenya abaakkanne dhugaa waaqa በጣም ነው የተሰማኝ አሁን እንደው ማወራቱ ላን ያስጠላኝ ማወራም ሰው የለም ሲጀመር እኔ እሲን ፋናን ኮልፋ ጆልን ገርጋራ ማለ አማምንም ዱራና ናሳማትስ ዱራ ዋን ተቆ ነን ዱበዳ አመሰለቸው እንጅራና ሎዲ ታሳይ ሶማ አንተ ነገው እንጅሩ አንተ ይፎማና ሰው እቹ ለዮና ሳይስ ኩናከናታ ኤ ማለ ኩኒታ አጅራ ኩንንታኔ ኩናከናታ አንጅሩ በስ ሰለቸኝ አሁን ብቻ ብራ ገሩ ሞንዱማ ቢረጅራ ወንተ ከና jechuun ለምሳሌ ijoolleen shamarri biyya arabaa eeyyee yookiin lakki jedha amma fakkeenya amma qarshii ergitanutti wanti kun itoo amma kana ta'e amma kanattiin sirrata wanti kun itoo amma kana ta'e amma kanattiin sirrata siniin jedhu gaafa qarshii ergitan itoo qarshiin ergin dura qarshiin dhufuudha guyyaan 5 gaafa dhaafu jechuudha erga qarshii ergitanii booda torbee kana jedhan torbee lamaan kana ta'a jedhan torbee sadan kana yookiin akkan ta'e jedhan ana bicha biramoo sin bira sin jira jechuudha dhugaa waaqa jechuudha qarshiin arka ishi qarshiin immoo torbee lama torbee sadinaa jedhanu saawan otoo isanuti yaanne sanaan hin gahin bakka waan biraatti dhume ka maal goona shida jiini yoo dhufe sanuma inni taanu sanu ishi maal goona munuti inna tada baqa amma duunee baqa reefa keenya garshanutti teenyaare isuma reefum keenya namni barbaadu waan jiru natti fakkaatu nana kanatti ilaaluko achi tawalati inshuraansi nu erga jechuun saanii waan afu natti fakkaatu je kanaatiin እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ ደግሞኛል ሰለቸኝ dhugaa waaqa jechuun amma kana boodana akkatti ilaalu amma namoonni tokko reen jedhaniis jedha kana dura namoonni baay'een jedhanii jiru waan ta'e የምሬን እኮ ነው ተስፋ እየቆረጥኩ ነው ስንት ቤተሰብ ስንት የሚወደኝ ሰው አለ ግን ባፉ ነው የሚወደኝ ስንት የሚወደኝ ሰው አለ ግን የልቤን የሚያደርስልኝ ሰው አይቼ አላቅም በብዙ ሰው ተከብቤ ነው ያለው ባየነ ሞተ ባየዳን ከበበ ሚጅራ
garuu namoota laphee korraana hubatan hin qabu dhugaa waaqa inni rakkadee dhugaa rabbi isin bichaadha maanuma bichaadha nama mucaashii ilmooshii kana deebitee galuu qabdi kanaafuu kaayyooshii kana qabee dafii galmaan ga'uuf hin qabanaan jedhu nabiyaan dhugaa waaqa anuma namni waan biraa jechuudha waan hundumaa nan hojjedha eenyuma caalaan hojjedha eenyuma caalaan qaba eenyuma caalaan hojjedha damoota garuu nama gadi miti garuu nama kaayyooshiin baateef kana galmaan ga'uu qaba fardi bee nyaadhe jedhee na bukkee dhaabbatu nabe dhugaa waaqayyo kiristoosii nani waan biraa tokko nama akka garaa kootitti laphee korra waan nan barbaadu naa godhu nabe dhugaa waaqa jechuun afaan hin beekan isinii godhu baay'ee jira garuu ani afaan hin nama naa godhu otoo hin taane nama tagbaariidhaan na agarsiisuun barbaada dhugaa waaqa ተግባሬዳን በቃ ዋነን ሐውሰናን ቤጋ ወንተፍ ነው ተግባሬና አገርሲሱን በርባደ በቃ በየቀኑ ችግር መስማት ሰለቸን ችግር በቃ ችግር ነው ማይ ችግር ነው ያስጠላኝ ችግር ይበቃናል እኛ ራሱ ያለንበት ሁኔታ ይበቃናል እግዚአብሔር እስከማሽ ምሬን እኮ ነው በቃ ዮኪን ቦቸኒ ዮኪን ነመገራ ከሰኒ ሲላን ቀብለን ነመት መተኒ ጉዩማን በኙማን ቦቹ ፋይዳን ቀዋንቴ ቦኘቱ ማለ የሚማከኛታ አኔ ዱጋ ዋቀዮ ረጫላ ማለ ዋቀዮ እንገለ ተገልፈዳ ኦሶ ዋቀዮ ይቹላ ዋቀዮ ዋኑ እንደና ከኔ ኩኒ ሚማና ከኑ ባቲ ያኔ የሆነ እንጅሩ ሲላው መልኪ ኮ ከለ ነርጊተኑ ሲላ ፉሊ ኮ ሙሉ ጥላሸት ይፈካተ ጭሌ ይፈካተ ሲላ ጉበ የሆነ እንጅሩ ሲላ ጉባ ኮ አኒ ሚማኔን ባሰበተኒ ኦሶምቦ ዋዴ እንጅሩ አኒ የሆነ ዱጋ ዋቀ እንጅሩ ጭራሽ እንጅሩ ይቹ በቃ ዋን ባዬ ዋንተን ዱበዱ ጅረጁ waan baay'ee jechuun keessa kooti gubaa keessa kooti wantan dubbadhu baay'eetu jira garuu faayidaan qabu dubbattee malee waan qabu isinii galee garuu mooto akkanatti gubattanu yoo rigiduutanii eenyutu isinii tsatsatamamtu akkasi ana kan naazansiisu waan biraati miti daa'imati otoo godhadhee bahuu baadhee ergan godhadhee bahee immoo son biraa bahuu baadhee kana bichaan na aarsa jechuudha yoo dubbachuu baatanis ilmoon keessa nama fe'oo ta'e ilmoo aati biran jirre agam waa gaarii nyaattee yoo rafte iqqifiinaadha inuma isaan barbaachisa beektanii hammachuunaadha inuma isaan barbaachisa egaa ammoo akka nuti isaan hammannu kan gochuu danda'u namoota isaa wajjin jiranudha isaan immoo akka nuti gallee isaan hammannu yoo nuuf hin yaanne immoo maa gochuu hin dandeenyu carraadha waan ta'eef. Ani kan hin jedhu ijoollee dhugaama waaqaa miti. Nama Itoophiyaa kana haadha tokko aleemo maali namni hundumtuu akkuma mucaa kanaati shamarran biyya Arabaa kana keessa jirtu namni rakkina hin qabne namni keessa isaan gubanne namni bakka hin cannaqamne jira jedhee yaadu maali silaa qilleensa saamoo lafa saamoo nama saatu wal faana dhalate dhugaa waaqaa nan baay'ee tokko na ajaa'iba baay'ee tokko bakka waan mahanuma kun itti fakkaate waan mul'ittiin kun odeessaa jirtu dhugaadha mee addunyaa kanarra namni nama gammachiisu ganaa dhalatamu dhalatee darbee baay'ee nama garrama kunillee deesseeyyuu mucaa qabdi inni mucaa qabnis inni mucaa qabus boqonnaa hin qabu yeroo takka dhugaa dubbachuu fi ani akkuma mucaa kanaan ta'a guyyaa takka lichzeedha bakka jiraachuun abdii nama kutachiisa maaliif han jiraadha nama jechiise takka dhugaa amma mucaan kuni waan gootu dhabdee teleebirra baatee boosaan keessa gubatee dadhabeeru jechuudha namoonni baay'een immoo miidiyaatti illee ba'an malee kana caalaa kan keessi isaanii gadda qabu kan dubbatanii afuuran baafanne baay'een isaanii jiru isheen illee amma tokko miidiyaa kanatti baatee boosee afuura baafatti dhugaa dubbachuuf kuni rakkoo nama hundumaati jechuudha garuu baga yeroo hundumaa dhalli namaa cannaqamaa jiraatan ta'e maaliif jenna yeroo takka teessee waa'ee jiruuf jireenya kee ilaaltu wanti abdii si kutachiisu wanti namarraa si fageessu wanti jireenya keetti asaasu waa baay'ee jira yeroo takka immoo bakka fayyumootooti waan qabaatiin akkasumatti guyyaamti si gammachiisu tokko jira
garuu baga yeroon hundumaa ala namaaf cannaqamaadhaan ta'in malee keessattuu nuyi jechaadhaani shamarran biyya arabaa ufni kun abaarsa wayii aqamna ta'ee gaarummaa fi garaamummaaf qajeelummaan keenya kun guyyaa tokko bahee nu mul'ata ta'e ani naa galaan jiru garuu obsaa gamaal goonaan buloota koo carraa keenyadha waanta ta'eef hundi keessa warra viidiyoo kana dhaggeeffattan obsaa hin darba wanti hin darbine hin jiru wanta har'atti aarsaa kaffallu kan ammoo guyyaa borii tokkotti galfachuu dandeenya turtiin waliin gootaniif galatooma.